Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanal Hayaat Oroo irra jirtu bakkuma jirtanii nageenya rabbii guddaa isiniif haa baay'atu. Namni mana Hayaat Oroodhaatiif haarawwataa ta'an sabiskiraabii gochuudhaan gama maatii isitti dabalama. Warroonni kuuwwan immootu warri maatii isii taatan laayikii godhaaf sheerillee godhaaf wal gargaaraa wal jajjabeessaan dhaamsa kenna. Arra istiidiyoo Hayaat Oroo keessatti argamna. Ani Qilxuu Ro'ee yookaan Amina Shawudha. Isin na bira argitan tun Dasitee Muhammad jedhamti. Chaanaalli kun chaanaala kenna nu guddisa isiniin jenna. Hayaat Oroo baga nagaa dhufte. Ayyaati bagana eebee bareedduu gosan jedha. Dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Hayaat Oroo hundi keessanuu laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu bira dhaabadhaa yaada keessan bifa koomentii nuuf kennaa isinin jedha. Hayyee isinii kennina carraa. Hayaat Oroon erga viidiyoo tiktokiitis seentee yookaan viidiyoo tiktokii hojii eegaltee haasawa dagattee jirti. Dur isitu na haasofsiisa malee an haasawan beeku ture. Faallaa walii taane arda. Akkana bara waan namaa hojjechuun ofitti amantummaa nama dagachiisa. Akkatti dubbattu akkatti hojjettu si harkaa balleessa. Narraa baraddu waan tokko. Okay. Maal jechuudha? Darsiidha. Barnoota ka. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya egaa chaanaalli kun chaanaala haarawaa akka nu guddiftan abdii qabna. Mata dureen keenya yookaan yaadni keenya irraa akkuma nama kamiituu yaada kennannallee yaada wal jijjiirrallee dogongoroota uumnu irra amma dandeenye tokko walii dhaabna wal gorfannaa kan dhagayetti fayyadamaa kan dhageenye lafuma darbee bira dhufa jechuudha. Anillee hamma tokko waan beekurraa yaada konkooniin kennadha. Walumaa galatti waa'ee fuudhaa fi heerumaa fakkeenya hayyuu keenya obbo Jawaar Muhammad wal qabateeti har'a miidiyaan kuni galabbaxamaa oolee jira. Maalidhaafuu jennaan Jawaar Muhammad jireenya isaa dhuunfaa keessa wanti nama galchuu fi wanti uummata Oromoo galche tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo inni dogongora hojjete gorsanii isa jabeessuu, yoo inni ammoo gaarii hojjetes akkasumallee gorsuudha, hamileetti horuudha malee waan suuraa isaatii fi suuraa haadha manaa isaa gadi galabbaxanii arraba hin taane gochootaa fi jechoota hin taaneeni kutaa fi kutaa walitti buusaa deemaniif tokkollee hin qabu jechuudha. Kan akka godhaa jiru numa shamarran. Har'a miidiyaa kana irratti wanti uummata Harargee arrabsaa jiru maqaa Jawaar intala Harargee fuudhuudhaatiini. Har'a nu shamarran biyya namaa jirudha jechuudha. Malee dhiirti akkanatti gabbayee arrabsaa hin jiru. Kanaafuu jennaan nuti shamarran keenya dogongora hedduu keessa jirra. Keessattuu shamarran biyya namaa dalagaadhaaf dhufne dogongora hedduu hojjechaa jirra dalagaa keenya dhiifnee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Jawaar baga fuudhee warra lamaan ciisee sadii hin ka'u rabbi isaan haa taasisu umrii isaan haa dheerissu waliin isaan haa tursiisu bilisummaallee yoo taate waliin bilisoomnaa gabrummaallee yoo taate waliin gabroomnaa dhugaa dubbachuudhaaf dhiirti takka hayyuun tokko hayyuudha kan jedhamu dubartiin hayyuu yoo duubaan jiraatteedha dhiirti tokko ebalu jabaadha yookaan abbaan ebalu jabaadha kan jedhani jabinna isaa duubaan kophaa isaa duntaane haadha manaa jabdutu jira jechuudha. Akkuma manni utubaa malee hin dhaabanne abbaan manaas haadha manaa malee jabaachuu akka hin dandeenye namni kamiyyuu beekuudha qaba. Walumaa galatti Jawaarii fi haati Oromoodha yookaan Arfaaseenii yeroo dheeraadhaaf waliin jiraachaa turan. Jawaar ammoo Oromoodhaaf jecha gara biyya isaatti deebi'ee isiin bakkuma dura isa wajjin jiraataa turtetti haftee erga haftee isiin achi ilmaan isaanii guddisaa jirti. Jawaar qabsoo Oromoodhaa ilmaan Oromootiif jecha wareegni inni hin kafalle tokko hin jiru jechuudha. Wareega kafaluu irraa kaasee jireenya isaa hedduu ka ilmoo isaatiin adda bahee haadha manaa isaatiin adda bahee bifa isaa fixatee umriin isaa uduu hin gahin dulloomee dullacha fakkaate ka jedhe uummata Oromootiif malee ijoollee isaa yookaan haadha manaa isaatiif miti jechuudha. Kanaafuu jennaani arda innini dhugaa dubbachuudhaaf hoteela tokko seenii akka fedhe nyaatee dhugee galuu hin sodaata. Mana yaalaa tokko dhaqee akka fedhe yaalamu nama amanu hin sodaata diina hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu maaltu isa barbaachisa? Dubartii yookaan haadha manaa tamana isa qabdu isa barbaachisa. Gaafa haadha manaa irraa fagaate dirqama haadha manaa biraa tan isatti dhiyoo jirtu tokko godhachuun isaaf dirqama. Haadha manaa jechuun abbaa manaatiif waa hunda jechuudha. Abnana inni cabe deebisuu dandeessillee ni deebiftillee ni fayyitillee ni yaajjillee jechuudha. Kanaafuu jennaani an ofii kootii dubbii qabadhee dasita yaada kennadhaan illee yaada kan koo itti fuufaa siin jedha yoo haalli sii mijate.
Baay'ee baay'ee galatoomii Amina. Amma achi keessatti Jawaarii ilillii fuudhuutti dogongorra inni hin qaba jettee yaadduun jira. Jawaar ilillii fuudhuun dogongora irraa uf oolche malee dogongora hin hojjanne dhugaa dubbachuudhaaf. Dhiirti tokko gaafa dhiira taatetti tokkoffaa fedhii qabdi. Lammaffaa rakkoo dhuunfaa haati manaa irraa baachuu dandeessu ba'aa hedduu qaba. Kan nama amanutti qoodachuu barbaadu garuu nama kana dhabe hedduudha qaba. Tokko isaanii fuuti isaa dogongora hin qabu isaaf bareedaadha. Wanti nama mufachiise tokko fuudha isaa irratti hin jiru jechuudha. Inni hayyuudha beekaadha waa beekee jennaanuu dabalate waa isa jalaa hirratanii jennaanuu hirrina isa cufachuudhaaf jecha dabalate jechuudha. Kanaafuu jennaan dhiira kophaa jiraataa tokko haati manaa takka barbaachiftuudha. Haraamarraa ija gadi isa qabdi halaala gaafa godhate irraa qabeeti jechuudha jireenya walii irratti. Gama biraatiin haadha manaa ofii irraa ta duraa sanirraa fagaatee jira. Wal arguun ni ulfaata jechuudha. Yoo toora bilbilaatiin taate malee. Kanaafuu jennaan namni fedhii qaba. Haasofni qofti fedhii nama hin baasu. Waa hedduu jiranii ka barbaadanii. Kanaafuu jennaan fakkeenya inni haadha Oromoo bira dhaquudhaaf waggaa tokko isa fudhachuu danda'a. Ji'a jaha isa fudhachuu danda'a. Hedduu kana inni eenyu waliin mana isaa bareechifatee ho'ifatee jiraatare haga deemee isin dhaqu. Waa hedduudha ka fuudhan nama Achirratti amma namoonni tokko tokko Jawaar ilillii fuudhuu irratti akka waa inni dogongora qabu akkasuma immoo gandummaan akka keessa jiru wayiitti haasaa hamee dubbatamaa jira miidiyaa garaagaraa irratti jechuudha. isa ajjeesuuf mana isaatti itti dhaqullee hin dhabamu. Oromoon har'a inni intala Oromoodha, intala hayyuudha. Harargeen hayyuudha. Nama eenyummaa keenya nu barsiise, nama afaan Oromoo akka afaan Oromoo kana barannee barreessinee barsiifnu kan nu taasise keessaa tokko ilma Harargeeti. Ittiin boonuu qaban malee ittiin saalfachuu yookaan itti booyuu itti duuluu hin qaban jedhee yaada. Maalidhaafuu jennaan hundee Oromoota isaan waan taateef jechuudha. Uummata keessaa tokko. Kanaafuu jennaan bakka dhaqu dhaqe bakka fuudhuu fuudhe waan taateef innis hayyuudha. Harargeenis hayyuudha. Ta fuudhes hayyuudha. Kun immootu waan nama aarsu tokko hin qabu. Waan nama gammachiisu malee. Jarri lamaan hayyuun kun gaafa wal ga'e Oromoodhaaf waa hedduu hojjechuu danda'a. Akkuma harki tokkotti kabala waa tokko godhuu hin dandeenye Jawaar kophaa isaatitti homaa jijjiira fiduu dhabuu danda'a. Garuu gaafa intala kana hayyuu tanaa walitti dabalan immootu waan addaa wayii hojjechuu danda'an jedhee yaadaan. Kanaafuu jennaan fuudha isaatti warri hinaafe yookaan immootu maa Harargee fuudha jedhu kun immootu falfala hinaaffaa. Hinaaffaan bira darbite ammoo falfala badduudha. Haasidummaadha kun jechuudha. Nama jireenya Jawaar hin barbaanne jedhee yaadaan dhugaa dubbachuudha. Maali waa Amaara fuudhe, Oromoo fuudhe, hayyuu fuudhe, sanyii fuudhan fuudhe. Kanaafuu jennaan nama eenyummaa isaa hin beeknetu nama eenyummaa mataa ofii hin beeknetu nama namummaa hin qabnetu Jawaar maa fuudhee jedhee lafa dhiita. Malee Jawaar yaadee oduu hin taane faayidaa mataa isaatiif yaadee waan dubbataa jiru fi waan hojjetaa jiru kun hin beeku. Namni akkana nama yaada qaba jedhan oduu hin taane gowwaa akka dhalatee hin jiru jedhaan akka kan kooti wallaalaadha jedhan dooma. Ati maal jetta? Hayyaatini gaafii na gaafatte moo? Yaada kan keetti fuufi. Fakkeenya uummanni kun maalidhaaf yoo namni Gaafii gaafadhee xumuree itti fufaa akka asiin akka nama miidiyaa fayyadamuu tokkootti yoo xiinxaltee laattu Jawaar ilillii ka fuudheef bareedina isii ilaalee moo dalagaa isii ilaalee moo maal jettee irraa dubbatta akka nama miidiyaa fayyadamuu tokkotti yoo xiinxaltee laattu. Hayyuun bareedina hin laalu, hayyuun qabeenya hin laalu, hayyuun kalaalu hayyummaa nama saniiti. Umriis hin laalu, bareedinaas hin laalu, qabeenyaas hin laalu, jabeenyaas hin laalu. Hayyummaa isiin qabdu, aqilii isiin qabdu, dandeessii, beekumsa isiin qabdu san laala malee hayyuun bareedina, dheerina, furdina, gabaabbina, dabbaa, jabina qabeenya kana hin laalu hayyuun. Wanti inni ilaalu tokko hayyuun maalidha? Hayyummaa namni sun qabu qofaadha jechuudha. Beekumsa namni qabu sun qofa jechuudha. Beekaan beekatu mala. Namoonni tokko tokko ammoo yoo xiinxallee jedhu haati manaa isaa duraa sun furdoo waan taateef isheen tun qadhoo waan taateef kana filatee fuudhee jedhan asii hoo bakka kanatti akkamiin laatu? Maal
furdina waan dudabbaatee zooraanii oolaara moo isarra teessuma akka inni fiigu sanitti wajjin fidduu ol ga'ii hundarra wajjin hin argamu hin dandeessu biraa hin bareedu sababa kanaaf bareeddumanda yoo taate bareeddum amma rakkoo Oromoo keenya maal si fakkaate irra laalan malee keessa hin laalan. Qabeenya ati irraa qabdu malee qabeenya keessa kan kee jiru namni ilaalaa jiru hin jiru yeroo kana keessatti. Qabeenya keessa kan keetii yoo jedhu dandeessii kee, maalummaa kee, ofitti amantummaa kee, hojii kee, beekumsii fi dandeessii ati si qabdu kasi keessa jiru maalidha ilaalchi kan kee jedhee namni ilaalu hin jiru jechuudha. Har'a kan ilaalaa jiran dabbaa, furdin, rifeensa, qal'ina, qabeenya kana ilaalaa jiran. Qabeenya caalee beekumsa, hayyummaa dhugaa dubbachuudha. Furdinni illee uumaa miti. Furdinni yoo taate abbaa furdate santu baata. Sii galee bushaallee yoo taate filadhee otoo hin taane rabbi filatee naa kenna. Awwamaa gochuu hin danda'u. Sila kana ta'eefuu wanti namni ilaaluu qabu beekumsa. Beekumsi gaafa jiraate addunyaa hunda jijjiiruudha danda'a. Har'a beekaan akka Jawaar Oromoo keessa xiqqoomasii baay'atee jiraate Oromoo yeroo gabaabduu keessatti jijjiirama guddaa fi gabrummaa jalaa bahuu dandeessa. Oromoo keessatti wanti baay'ate warroota amma ilaalcha akkanaa kana qabu ka sammuun isaa gabrummaa keessa jiru jechuudha. Sammuun isaa gabrummaa wallaanaa keessa jirtutu yaada akkanaa baatee haati manaa Jawaar ka duraa furdinnaaf iddoo inni dhaqu hunda waliin dhaquu dadhabdee jennaan lixee tabiraa qadhoo irratti fuudhe. Namoonni akkanaa gabrummaa sammuu fi dukkana keessa jiran. Oromoo keessatti wanni baay'ate warroota akkanaa kana. Sababni nuti bilisoomuu dhabneefu, sababni nuti kabajaa fi tokkummaa dhabneefu kana jedhee yaadaani. Akkas. Ayyee dhugaa jette beektaa namoonni maalirraa xiinxalleetuma ilaalaa jiranii yeroo ammaa kana fotoo isii kana ilaalaniituma fotuma san irraa xiinxallanii waa baay'ee dubbataa jiran. Ani ammoo akka nama tokkootti xiinxallee Jawaar maaliif fuudhe jedhee yoo yaadu taate tokkoffaa nageenya ofiitiif natti fakkaata. Maaliif yeroo inni mana hidhaa turellee isheen tuni Network si qabe itti fufi. Network si qabe itti fufi. Network si qabee ture itti fufi. Yaani yookiin na qabee ture. Isiin doktora isaa turte. Namni tokko doktora tokko kan ofitti dhiyeessanii nama sallaalanii madaalanii namni kun hagam amanamaadha jedhanii ofitti dhiyeessan. Maaliif inni xilaata baay'ee qabaa jechuudha. Of eeggannoo baay'ee isa barbaachisa. Of eeggannoo bootaa isa barbaachisu kanatti nama icciitii isaas eegee tokko fayyummaa isaa sanuu dhibummaa isaa kunuu maali jedhee kan beekuu fi sirriitti waan kana beekuu barbaadu baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu kama icciitii san qabee yeroo isa bira deemu nageenya isaatiif jechuudha. Waan kana laalee madaaleetiin itti dhiyaate wanni kuni intalli tun sammuu gaarii qabaatte haalaaf amalli isii itti tole haadha manaa godhachuu danda'a jedhee nan yaada akka yaada kiyyaatitti jechuudha. Kanaafuu Oromoon ammaa tokko tokko kan irra duulaa jiru maaliif fuudhee kan jedhaa jiru osoo akka kiyyaatti itti gammaduu qaba. Maaliif inni fuudhetun illee intala Oromooti. Akkasuma ammoo intala doktora isaati. Doktora biraa isa hin barbaachisu. Nagaa isaatiif Oromoon hin yaaddabu jechuudha. Mana yaalaa takka dhaquu hin barbaadu. Dawaa akkamii naa kenname jedhee shakkuu hin qabu jechuudha. Maaliif isiintu haadha manaa isaa waan taateef. Sababa kanaan ani haga tokko ammoo itti gammada inni ishee tana fuudhuu kooti. Waan nama gaddisiisu tokko hin qabu dhugaa dubbachuudhaan maaliidhaaf jennaani amma Jawaar hedduu dadhabee jira. Humnaanii qaamaanii akka durii sanii miti. Har'a haati manaa takka yoo isa bira jiraatte waa hundaayyuu akka durii san deebisuu ammas ni dandeessi. Nama tokko yoo maatii jaalatuun gargar bahee yoo sabni jaalatu isatti garagalee waa hedduutu nama miidhaa beektaa. Maatii ofiitiin gargar bahu miidhaa guddaadha. Kana waan ta'eef bakka maatii ofiisa yeroo barbaade argachuu hin dandeenye maatii biraa asii uumatee kana wajjin illee waan isa barbaachisu dalagaa sanillee gaafa danda'etti yoo bira deeme dirqamni hin jiru rakkoon hin jiru jechuudha. Maaliidhaafuu jennaan
lama fuudhuun Oromoo keessa yookaan aadaa Oromoo keessatti amantii keessatti wannuma jiraati kuni. Waan jiraa waan ta'eefu waan hayyamamaadha waan seera alaa hin hojjanne jechuudha. Yakkaa miti kuni. Ani uummanni kuni maaliidhaaf irratti duulaadha yookaan maaliidhaaf harrabsanidha. Uummanni keenya rakkoo guddaadha qabu. Wanti kuni nama tuquu qabuu fi nama tuquu hin qabne. Nama qeequu qabuu fi nama qeequu hin qabne. Waan irratti nama qeeqanii fi waan irratti nama hin qeeqne adda baafatee hin beeku jechuudha. Waan tokko arge taanaan girri jedheetuma laqallaqee walitti buusee amma dubbiin kun dhugaa dubbachuudhaaf dubbii kutaa ta'ee deemaa eegi. Maaliidhaafuu jennaan dubbiin kutaa badduudha. Amma kan arrabsaa jiran intala malee isaa miti. Namni hedduun kan arrabsaa jiru Yaa footoo ishii Intalallee taatee gaggaragalchanii akka ammoo badaa wayii godhanii intalallee taatee haasawutti jiranii beekta. Namni tokko isiin tun inni ka fuudhe intala Oromooti, intala zarii beekamtuu, intala abbaa gadaati ka inni fuudhe. Osoo beekanii isaan haadha footoo isii gaggaragalchanii isa kabajanii isiis kabajuu qaban. Haadha manaa isaa erga taate jechuudha. Namni isa jaalatu tokko, namni isaa waan gaarii hawwu tokko haadha manaa isaa yoo jalatti footoo gaggalabbatee haadha isaa manaa isaa jeequ isallee jaalate hin jedhamu. Jaalala isaa hin jedhamu. Nama tokko kan jaalatanii maatii isaa wajjin fi haalaa fi amala isaa bakka inkuluudii gootee wannuma hundarraa jaalatta malee isa jaalattee wanna isa cinaa jiru. Isa jaalattee daa'ima isaa jibbuu, isa jaalattee haadha manaa isaa jibbuun hin barbaachisu ture. Garuu harka caalaa ammoo namoonni amma akkana godhaa jiru kunillee faayidaa ofiitiif malee hawaasaa yaadanii yookiin isaa yaadanii quuqamni isaa itti dhagahamee yookiin ammoo rakkoo wayii qabaattee mucayyoon tun osoo hin taane warroonni miidiyaa fayyadaman laayikii soquu fi natti fakkaata. amma faayidaa mataa ofiitiif illee yoo haasayan dubbii haasanii fi kan hin haasofnetu jira. Yoo haasoftellee uduu kutaa namaa hin tuqin, utuun jecha badaan nama hin tuqin, yoo ajandaa godhatan rakkoon hin jiru. Eega kana barbaadan eega beekamtii barbaadan jechuudha. Uummanni keenya hedduun ka beekumsa hin qabnetu beekamtii argachuuf jecha waan hin taane walitti bukeessee kutaadhaan walitti nama buusee gandaan walitti nama buusee Oromoo wanyaachisaa kan jiru warroota akkanaa kana jechuudha. Warra oduu beekamtii hin qabne warra oduu beekumsa hin qabne beekamtii argachuudhaaf akkanatti waan arge walitti laaqaa jiru jechuudha. Jawaararra fira isaa dhiisaa diina isaa oduu fuudhee har'a Oromoon jawaariif jecha nuu ta'eera wanti sii ta'e jedhee fudhatee kabajee waliin jiraachuudha qabu. Maaliidhaafuu jennaanu inni waan isa miidhu tokko hin dalagu waan taateef jechuun barbaade. Ammootu waan fedhe jireenya isaa keessa inni dhimma dhuunfaa isaa keessatti akka fedhe yoo ta'e akka fedhe yoo jiraate wanti nama galchu hin jiru. Ilaa nama hin tuqinitti ilaa saba kana hin tuqinitti jawaar dhimma isaa dhuunfaa keessatti akka fedhe ta'ee jiraachuu hin danda'a namni mirga sarraa qabu hin jiru jechuudha. Namni tokko beekamtii yoo qabaate yoo jireenya ofii waan gaarii tokkos yoo hojjete irrumatti duulama waan hamtuus yoo hojjete irrumatti duulama. Yeroo kam boqonnaa namaa kennan yeroo kam hara baafatu. Uummanni kun maal ta'utti jira afaan isa duulanii nu hin qabanii jedhaa baranii. Har'a jawaar bifa isaa ka duriitiif ka ammaa yoo ilaalte wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Namni akkana godhe eenyu Oromoodha. Eenyuuf akkana ta'e inni Oromoodha. Bifa isaa ka fidhate Oromoodhaaf wallaahi jechuudha. Inna amma oofanii manatti galchan. Ari'ee uummanni manatti galche miidiyaa irraa. Gizee inni darbee guyyaa ayyaanaa gammachuu baga ittiin isin gahee wantoota tokko gammachuu isaa yoo inni suuraa takka gadi dhiise haala kanaan irratti duulamaa jechuudha. Waan hin taane godhan, waan hin taane jedhan. Achirratti bari innuu qaroodha. Sirriitti qaroodha. Garuu dafuudhee waggaa tokko lakkoofsisee jira. Footoo isii gadi hin lakkifne. Hadha ammoo gizee ayyaana irreechaa irratti namni footoo waliin hin kaa'amire guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaati namni kamuu footoo waliin hin kaa'a. Kanaafuu itti silaa waggaa tokko muluu ajandaa godhataa ture uummanni keenya kun osoo akkuma fuudhee footoo isii gallakkisee footoo isii maxxansee yookiin haadha manaatii yaa maal jedhee osoo barreesse waggaa tokko muluu ajandaa godhataa turani. Inni kana hundaa xiinxallee guyyaa ayyaana irreechaatiin gallakkise maaliif namni hunduu isa wajjin footoo waan ka'uufi nama waraasaa dhufee footoo isa wajjin ka'ee haa uummanni se'uuf haa ajandaa akka hin godhanneef haa irraa akka haasofneef akkana godhee ture inni.
garuu jala hin tarre. Girrisaa jalaan baatu bar qaffisi godha akkuma taate illee yoo taate jalaa bahuu fi shawwaduu hin dandeessu bara. Maalumaaf Jalaa bahuun hin danda'amu garuu yaadni isaa akkas ture ka haadha fotoo isii gallakkise. ajaa'iba wallaahi. Lamaaniyyuu jechuun namni mirga sarara qabu tokko hin jiru. Tokko miti jawaar kutaa 11 keessaa fuudhuun isaan mala. Uduu shari'aan hayyamuuf taate kutaa 11 keessa deemee yoo fuudhe isaan mala. Dhugaan siin jedhaa. Zarii hundarraa haa horu. Haa dhalchuu zarii hundarraa. Walla namni akka isaan jiru nu keessa. Utuu namni akka isaan jiraate nutarra. Osoo carraan kun siif argame osoo carraa jawaarii heerumuu argattee gammachuu akkamitti sitti dhaga'ama? Si Jawaar nan gammachiisa jaalladha. moo mee miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Ani isaan of hin madaalu. Innuu nan fuudhu anillee isaan of hin madaalu. Wanni Kanaafuu hunduu madaallee ofii wajjin tola. yaa. Dhugaa keeti gabaabuu. Ani isaan of hin madaalu. Beektaa namni kamuyyuu namni intala jechuun nama dubartiin kamuu nama gaarii, nama beekaa, nama hayyuu, nama sammuudhaan fagaate eenyuyyuu namni hin hawwine hin jiru beektaa ni hawwa. Garuu argachuu akka hin dandeenye hin beekaa namni hawwi nama kamiiti kamiin eenyu nu taatee jechuudha. Namni nama beekaa nama hayyuu hin hawwine hin jiru. Argachuun nasiibaa hawwuun ammootu lubbuu teenya waan taateefu eenyuyyuu ni hawwaa. So inni fuudhee numa isiisanuu kabajaa fi hin jiru dhugaan jedhaan. Kabajaa har'a Oromoon wallaahi fuudha isaa kanatti gammadee hagabbayee daggasee ila waan addunyaa kanarratti hin taasifamne tokko taasisee har'a silaa kaseeraan kabajaadhaan aadaa Oromoo kan kutaa hundaatiin itti fuudhanii uffannaa Oromoo kan kutaa hundaatiin guyyaa irraa cidha godhaniif ture sila. Kutaan Oromoo 11 hundi guyyaa 11tti cidha godhaniif guyyaa guyyaadhaan sila akka aadaa kutaa isaatiin. Kanatu isaan mala ture silaa wallaahi miidiyaa irratti gadi deebisanii ka akkanaa ka akkasii dullartii. Akkasitti kaa yoo nageenyi jiraate beektaa? Yoo nageenyi jiraate gammadanii sargii akkasii godhachuu danda'an inni sa'aatii kanatti amma. Silaa kanatu isaan mala jechaa jira bara. Nagayallee namni of dhooggaa jiru nu maamara. Waa kabiraa alaanutti dhufee nagaa nu dhooggaara. Nagaa wal dhogguu jechuun kanuma bara. Nama nagaa hin Waluma jira. Tokkoffaa mi'amma namnummaan amaaraa yookiin namni ollaa keenyaa namni kaasee fotoo isaa olii oofaa jiru jira. Namni ishii gaggalabbatee oofaa jiru jira. Kennuma Oromoo isaan kabajaa qabanii haadha kabajaa qabanii ofii muluu qabsaa'aa fi ture. Urmii ofii muluu jireenya ofii dhabee fi jedhetu haadha isarratti duulee haasaa jira malee uummanni warra sodaa tokko achi hin dubbanne. nuti nama kabajaa hin beekne nama galata hin beekne dhugaan siin jedha. Maaliidhaafuu jennaani ka argine laxaxuu malee ka darbe hin yaadannu ka harkaa qabnu malee argite namni oduu seenaa darbe ka yaadatuuti waan keessa darbe oduu ka yaadatuuti eessaa ka'ee eessa akka gahe oduu ka yaadatuuti har'a namni isa ol jedhee ija keessa laalu hin jiru. Miidiyaa kana irratti nuti suuraa fakkeenya alaabaa seerri biyya sanii dhoorgu miidiyaa kanarra porofaayilii keenya irra kaayannee bara wayyaaneedhaa san fayyadamuu yookaan taa'uu hin dandeenyu. Tokko san galarii bilbila keenya keessatti gadi buufnee biyya keenyatti galuu hin dandeenyu. Sodaa irraa kaka'e namni hundi yeroo san bilbila fi foormaatii godhaa gali. Har'a caarraa kana kan nuu kenni eenyu bakka hunda uffanni Itoophiyaa irraa dhufee akkasii gurgura uffata aadaa barbaaddee uffata kutaa barbaaddee uffata alaabaa barbaaddee akka Oromiyaa irraa seenee biyya ati jirtu hundatti gurguramee uffattee ittiin bareeddee ittiin zannattu ka taasise eenyu wareega inni kafale jechuudha qeerroo gaditti qeerroo wajjin wareega inni kafale sochii inni sochoose duula inni taasise qabsoo inni godhe jechuudha. Yoo ardhallee dadhabee dur waa hedduu hojjetee jira. Ardhallee ka dadhabsiisee mana galchee numa. Eenyummaa keenya ka of nu barsiisee bakka feenee fi akka feenetti eenyummaa keenya dhaabbannu dhaadannu kan nu taasise isa dhugaa dubbachuudhaan onnee guutuudhaan onnee uummata isaatiif horee eenyummaa isaa uummata isaa barsiise jechuudha. Har'a oduu haati manaa ta'e inni fuudhe kabajamtuun sunu badduu feete yookaan warra sanirraayyuu taateeti isaaf jecha kabajatu isaanii mala. Ulfinnatu isaanii mala. Jecha gaariitu isaanii mala. Gocha gaariitu isaanii mala. Akka gaafa inni bahee sanii ililchanii taphachuu qaban.
isa gammachiisuu qaban ture silaa. Wanti akkana ummata keenya irraa hin eegamu. Ummata inni lubbuu ofiitti dhabuuf deeme, ummata inni bifaa fi humna isaatti fidhatee ummata arrii isaaf ummata kanaaf jecha arriin itti baate yeroodhaan alatti kana dagachuu hin qabu ture silaa. Wallaahi amma yoo isa suuraa isaa ilaalan garaa nama nyaate hedduu tokko garaa nama dadhaba. Maali? Ilmoo ofii guddifachuuf akkas ta'e, haadha abbaa isaatii yaadee akkas ta'e, jireenya isaatii yaadee akkas ta'e, jireenya uummata kanaatii yaadee akkas Jireenya ofii jiraachuu danda'a mootota barbaade ta'eeti bar qaalii galee beetee biyyuma ormaa sana osoo jiru ani yoo biyya gale biyya keessaan ba'u jedhee uummata ofii kana amanee uummata ofiitii qaalii galee itti seenee dhufe. Inni garuu qaalii san guutee jira. Uummanni keenya ammoo akkas hin jiru. Akka gaafa duraa waadaa isaa galan hin jiru namni hunduu. Akkas natti fakkaata. Uummanni keenya oduu waadaa ka yaadatu, oduu irbuu ka yaadatuuti har'a uummata hayyoottan isaa irratti hin duune. Argite? Ka jiru dhiisi uummanni keenya ka du'e irra duudhaara. Har'a waadaa fi irbuu ka beeku taate ka du'eeyyuu kabajaa qaba ka jiru dhiisiiti jechuudha. Sii galee? Oduu galata namni godheen ka nama yaadatanii ka nama kabajan taateeti warra du'eeyyuu kabajaa qaban ture silaa. Har'a warri du'ee kabajaa isaan biratti hin qabu ka jiru dhiisiiti. Nyaatanii isaan fixanii, ka jiru ajjeesanii, ka du'e lafaa kaasanii, wanti uummanni keenya hin goone hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummata akkanaa oduu danda'anii of keessaa fixanii an baay'ee bareeda. Nama akkanaa uummanni akkanaa kuni gorsanillee nama qajeelu natti fakkaatu. Dhugaan siin jedha. Miidiyaa kanarratti gorsanillee nama qajeelu natti fakkaatu. Garuu namoottan akkanaa kana miidiyaa kana irratti barnoota gaarii wayii kennanii fi fakkeenya nama tokko jechuudha. Nama arrabaan suuraa namaa gadi deebisee irra taa'ee kutaadhaan nama nyaachisu kana oduu fidanii bakkuma inni jiru sanis seera jala oolchanii seerri sun tankaarfii isaan maal irra fudhatee miidiyaa kanarratti baasanii garsiisanii namni tokko daffaree nama hin tuqu ture sila. Numatu bar walit dhiisaara, numatu wal godhaa jira. Nuti tankaarfii walirra fudhachuu dandeenya. Gandatti galchanii jiranii bar jawaariin nama ganda tokkoo godhanii jiranii bar. Nama ganda tokkoo godhanii ganda tokko ficha galchanii. Jawaar gandaaf jecha biyyatti gale, gandaaf jecha qabsaa'e, gandaaf jecha hidhame, gandaaf jecha du'a ga'ee boolla afaanii deebi'e gaafa sana. Eenyuuf jecha hidhame? Badii isaa muka mataa isaa hojjetee odiiti? Maal yakka isaa mataa isaatii uumetu jira? Waan uummata kanaa dubbateefi, waan uummata bakka bu'aa uummata kanaa ta'ee waan uummata kanaaf xabaqaa dhaabbateefi, waan haqa uummata kanaa barbaadeefi, waan dhugaa uummata kanaa dubbatee irratti hojjeteefi. Keessattuu wallaahi dubartoota keenyaan wanni dhaamu wallaahi dubartoonni miidiyaa kana fayyadaman jechuudha. Miidiyaa fayyadamaa jirra jedhan malee miidiyaatu itti fayyadamaa jira. Maali hoo jette asirra taa'anii osoo gaafatanii gaafii tokko deebisuu kan hin dandeenye. Osoo jawaarii waggaa meeqa ummatuma kanaaf qabsaa'e waggaa meeqa xaare jedhanii osoo gaafatanii kan waggaa kana himuu hin dandeenyetu kan haga inni dadhabbii inni keessa dabarsee as ga'e kana qoratee dubbisee hin beeknetu hadha jawaar akkanaa jedhee fotoo ofii manni fotoo isaa gaggalabbaxaa fotoo haadha manaa gaggalabbaxaa irraa haasa. Yeroo itti kenninee osoo waan gaarii isaatiitti yeroo kenninee irraa haasofne osoo waan Oromoo fayyadu tokkotti yeroo kenninee irraa haasofne osoo gargaarsa uummata keenya kan miidhamaa jiru kan karaa irratti hafaa jiru kan nyaata dhabee beelaa jirurraa osoo haasa'anii. Haati manaatti abbaan manaa wal fuudhanii sargii godhachuu kun ammoo haasawuu nama hin barbaachisu beektaa. Bultiidha. Bultii namni tokko bultii abbaan bultii ijaarate saniif faayidaa qaba malee ana yookiis faayidaa hin qabu. Anaafati nama sanirra haasofne bu'aa takka hin argannu. Jireenya isaanii keessa nu hin galu. Jireenya isaanii ka adeemsifatu eenyu? Isaanuma mataa isaaniiti jechuudha. Isiin suni anaaf taatee hoo jette si'ii yoo ta'uu dhabde atiin ishee sani anaaf hin taatu ati gallakkis jechuun hin dandeessaa isaanii inni yoo jaalate hin dandeessu. Inni wanni abbaan jaalate hunduu abbaadhaaf malee ka'an jaaladhe malee hin ta'u. Ka'an si yaade malee hin ta'u jechuun hin taatu obboleessa keetiif iyyuu jechuudha. Isaa nama hawaasaa kana dhiisaafi obboleessuma keetiif iyyuu
ani ishee tana si jaaladhe ishee tana fuudhii ishee san hin fuudhin yoo jette hin fuudha hin fuudhu. Amma dubartoonni keenya miidiyaa gubbarra ba'anii warri akkasii iyyan kuni ilaalcha akkasii san qaban jechuudha. Ajaja keenya ammaa hin deemne. Kun ammoo maalidha? Dogongora sammuu ofii isaaniiti. Barii Akkamitti dubartiin Arsii osoo jirtu akkamitti Harargee dhaqa? Hadha barbaasni isaan hin baane duraanuu abbootiin keenya hawwotiin keenya walirraa fuudhanii jiran. Wanni gandaa kun hinumaayyuu hin jiru. Dubartiin kabajaa qabdu yoo achi fagaatanii walirraa fuudhanii soddaan kabajaa qabu yoo walirraa fagaatanii fuudhanii. Dubartii ollaa tokko fuudhuu irra dubartii fagaatanii fuudhantu kabajaadhaan bulallee. Dubartii santu kabajaa qaballee. Osoo beekanii jechuudha. Ollaan gadi ba'ee yoo fuudhe gaafa jaarsaaf jaartii holloltu hin dhagaa soddaan jechuudha. Kabajaa santu qabaa sun kabajaa hin qabu. Kan fagaatee heerumee fi kan fagaatee fuudhetu soddaa gaariidha. Gaafa walitti dhufan jaalala walii qaban. Kanamaa hubachuu dhabanii dubartiin teenya gaariin takka yoo deemteetiin ganda biraatii heerumte maaliif ganda san dhatte jedhanii lolan. Laazim Arsii yoo ta'e Arsii keessa heerumuu qaba. Arsii yoo ta'e Arsii fuudhuu qaba. Kun aadaa hin jirre nutti bahaa jira. Wallaa akka yaada kootiitti osoo kana xiqqoo isii maal jettaati boodaa kanatti. ani ka jedhu hireen harka rabbii jirti malee harka keenya hin jirtu. Dubartiin gandaas hin qabdu, kutaas hin qabdu. Dubartiin tan Oromoo hundaati. Akkasuma dhiirtillee kan Oromoo hundaati. Kanaayyuu taanaan immootu hireen harka rabbiiti. Bakka rabbi nama dhaabu hin beekan. Filattee oduu hin taane rabbi sii filee deemtashi. Bakka ofii filannu kadhadhu taaneeti fedhiin nama hundaatu bakka garaagaraa ka barbaadu jira. Kana waan ta'eef jennaani filattee oduu hin taane kan rabbi sii filetti deemtaa jechuudha. Jawaarillee yoo taate rabbitu isaaf hire isiillee rabbitu hiree isii isa bira godhee jechuudha. Ammoo haa ta'uuti kanuma hunda keessaayyuu wanti inni dogongora tokko hojjate hin jiru jechuudha. Maaliidhaafuu jennaani namni yaada qabu, namni oromummaa qabu, namni hayyuun akka isaa beekaan isaa gammadaa jira. Jaahilli jireenya ofii jijjiiruudhaaf jecha biyyaa bahee biyya namaatittuu jireenya ofii jijjiiruu wallaalee firaashii mana kiraa isaaru martii hojii dhabee waan hojjetu dhabee gadi yaa'ee akkanatti tokkoffaa umrii isaa dhabee lammaffaa kaayyoo biyyaa baheef dhabee sadaffaa dhala dhabee mallaqa dhabee warra jiruu dhabeetu uduu sammuu qabaate namni tokko kaayyoodhaaf jecha biyyaa bahee jireenya isaa miidiyaa hin godhatu. Hirriba isaa ka'umsa isaa nyaata dhugaatii isaa miidiyaa irra hin godhatu namni kaayyoo qabu tokko. Namni maatii akhlaaqa qabu keessaa bahe tokko. Namni saba Oromoo keessaa saba bareedaa kana keessaa bahe tokko. Namni namatu na duuba jira jedhee yaadu tokko gocha akkanaa jecha akkanaa miidiyaa irratti hin hojjetullee hin dalagullee ture. Namni sammuu yaadu tokko jechuudha. Namni jireenya isaatiif sammuu yaaduu dadhabee tortore. Namni umrii isaa umriin kiyya eessa na dhaqaara jedhee ofitti deebee hin laalini. Namni dhala biyya ormaatiif fixate. Namni kaayyoo biyyaa baheefuu dagate. Akkamitti ulfinnaa fi kabajaa bultiidhaa beekare? Hin beeku. Bultii halaal maal akka taate hin beeku. Hojiin isaa hundi bakka gahetti haraam. Jechi isaa hundi haraam. Gochi isaa hundi haraam. Kan inni barate haraam irraa haraamitti jechuudha. Kana waan ta'eef halaal eessatti beeka? Akhlaaqa gaarii eessatti beeka? Adaba eessatti beeka? Bultii bareedduu halaal takka eessatti beeka? Jireenya gaarii tajaajilaan guutamte eessatti beeka? Kana namni jireenya ofii wallaalee jireenya namaa beekuu hin danda'u. Namni jireenya namaa keessa utaalee seenee waan arge dubbatee hojjetu nama jireenya ofiiyyuu hin qabne jechuudha. Namoonni jireenya qabu, namoonni kaayyoo qaban, namoonni fageessanii yaadan tokko namni tokko nama jireenya namaarraa kan dubbatu hin argatu. Yoo dubbatellee gammachuu isaa ibsata. Nama sanii gammada. Hojjettees yoo guddatte, beektees yoo mul'atte, fuutees yoo gaa'ela bultii ijaaratte, dhalchitees yoo ilmoo argatte, namni beekaan tokko kan ilaalchaaf fagaate tokko hayyuun tokko
Abbaa fedhe haa ta'u. Waan ati argatte saniif sii gammada si eebbisa. Oromoon akkas. Arrabsu hin jiru. Amantii keessatti illee Oromummaa keessatti illee aadaa fi duudhaa saba kamii keessattuu namni gaafa ati waan gaarii tokko hojjette si arrabsu tokko hin jiru. Wanti arra jecha keewwanni arrabsisiin jedhullee hin jiru. Sabaa fi amantii keessatti illee tokko isaan. Lammaffaa namni tokko maalummaa bultiidhaa uduu beekeeti maalummaa bultii fi bultiin qabdu uduu beekeeti akkasuma faayidaa beekumsi kaayyoon tokko qabu uduu beekeeti har'a miidiyaa irratti bahee waan argatu afaan banee tiisifni itti deemu hin oolu akka zibaalatti. Argite zibaalaa miidiyaa irraa kanatu shamarran zibaalaa jechuudha. Kan maatiin hifatee abaaree ofirraa darbe. Ka akka biyya galuun dhabe jechuudha. Ka du'a qofaaf guyyaa eeggataa. Ka dhala dhabe. Ka biyyatti waa biyyaa dalagachuudhaaf bahee dalagaa san dhabe. Ka duubni isaa duwwaa ka maatiin isaa hifatee ofirraa abaaree gate. Ka filannoo dhabe ka dhiiratti heerumu sanuu dhabe ka bultii halaale karatti ijaaratu dhabetu filannoo biraa dhabeen miidiyaa kanarratti namni nama arrabsa muluun nama faayidaa dhabee fi nama maatiin isaa waakkatee ofirraa ari'ee dhugaan siin jedha. Namni maatii kabajaadhaa qabu tokko namni qe'ee kabajaatii bahe tokko kabajaa maatii saniitiif jecha nama hayyuu akkanaa kana dhiisiiti jaahila feeteen tuquufi jechuudha. Amantiillee yoo taate nama gorsi jetti. Qajeelchi jetti. Qari sammuu isaa jetti. Oromummaallee yoo taate akkasuma. Namni arrabaan nama leenjisu hin jiru. Namni arrabaan dogongorarraa nama deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Namni tokko barnoota tokko ati ka deemtee barattuuf maali? Beekumsa qara si keessa hin jirre ittiin argachuudhaaf. Biyyaa baatee biyya namaa dhaquun barnoota guddaa. Mana barnootaa guddaadha jechuudha. Maaliidhaafuu jennaani bu'aa bayii guddatu jira. Qe'ee kee irraa kaatee haga biyya ormaa kana laga meeqaa ceetee qilleensarra balaliitee dhuftu. Kun akkaataa isteeppii qe'ee kee irraa fagaachaa deemtuun barnoota argitee dhageettee hin beekne tokko fudhachaa deemtu. Akka mana keetii baatee mana namaa seentuun barnoota adda addaa fudhachaa deemtu. Garuu sammuun duute tokko kabaa tokko hin beekne jaamaan akkuma gaafa qe'ee bayee sanii jira. Qe'eetti illee ka adda nama kuteedha. Warra qe'een hifattee ofirraa darbitetu maatiin isaanii isaan irraa deemuun ka hara baafatetu miidiyaa irratti illee hara baafachuu uummata dhoggee uummata burjaajessee uummata maraachaa jira. Namni nama keessattuu jawaar irratti duulu keessattuu hayyuu irratti duulu hayyuu isaaf jecha wareega meeqaa kafalee jireenya fi dhabee bultii isaa diigame kan lubbuun isaa darbe kan irratti duulu waan nama jedhanii waliin jiraataniif of keessa jiraachisaniif tokko hin qabu. Rakkoo guddaa akka qabu immoo walumaa galatti nu uummata biyya namaa jirudha. Dhugaan jirtu taate. Wallahi galatoomii yaada bareedaa nuuf keessee jirtaa wanni hafe hin jiru. Namni nama afur dubbatu dubbii nama jalaa fixa. Hin fidhe dubbiin jirti maal? Jetti arsiini dubbii fixee jirtaa wanni itti siisi dabaluu hin qabu. Ayyee haasumaanii yoo isinitti tole haasofni kennaa jechi kennaa kan ammoo isin miidhusoo jiraate osoo hin goolabin jechuudha. Mee shamarran miidiyaa irraa kakaayyoof jecha abbaa manaa dhiisanii haadha biyya ofii dhiisanii waa hedduu dhiisanii kaayyoodhaaf jecha gaafa duraa wanti isaan biyya arabaa dhufaniif takka yoo jiraate dalagee mallaqa qofa fudhachuudha. Okay? Qarummaa dandeessii sammuu ittiin yaadu sammuu qaramte yoo qabaatte miidiyaa irratti ammoo biizinesa hojjechuudha. Miidiyaan biizinesa akkasirratti hin hojjenne ati miidiyaa irratti biizinesa hojjettee of jijjiiruudha. Fakkeenya jechuudha. Shamarran mee akka biyyaa baheen biyya galaaru doomaa jechuudha. Akka biyyaa bahee mootummaan fuudhee hidhatti ol darbee waggaa tokko hidhaa keessa turee ka'ee achii fe'anii biyya galchaaran gaafa galee waan itti galu dhabee karaa baharaatiin zooree as deebaaru kana keessattuu shamarran biyya Suudii jirtu tokko jechuudha. Hundaa miti kakaayyoo qabuun jira. Isaanan akkasisanii maal dhaamtame. Maaliidhaafuu jennaan wanti miidiyaa kanarra kutaadhaan nama qoodee fixaaraa nama arrabsaa jiru ka jiraa du'aa hayyuu hunda salphisaa jiru shamarran biyya Arabaati. Hin jiru ka biraa. Mee yoo deemte suuqii dhiira argitee beektaa? Shamarran biyyoottan Awurooppaa biyyoota guddatee jiru tokko kataa'ee akkana isaa 24 afaan banee nama arrabsiisu argitee beektaa? Shamarran mana madaamii dalaggaa irra jirtu. Ta dalaggaa harkaa qabdu. Ta nama teettee arrabsitu argitee beektaa? Yeroo hin qabdu waan taateef. Yeroo nyaata fi teettee nyaattu hin qabdu. Kan biyyoota gurgurdatee jirullee akkasuma jechuudha. Sa'aatiin isaaniif mallaqa. Kan mana madaamii jirtullee hirriba ofiitu hin raftu.
nyaata ofiitu hin nyaattu. Warroonni akkanatti nama nyaachisaa jiru warroota jireenyi isaanii ekispaardee ta'e arabni ofirraa darbitee biyyaa warri ofirraa darbe ka abbaan manaa hifatee ofirraa darbe warroota waa hunda dhabee akkana uummata burjaajessaa jiru kana mee maal dhaamtaati? Amma bar maqaa kolumatti qabaa jira Miinaa koo ijoollee biyya Arabaa jirtu jedhamaa jira malee Isaaniif keessaan maqaan addaan bade baafamee isaanan wanni akkana kana maqaan keenya bade seenaan keenya dhokate. Isaanan akkana kana xannacha tokko jecha foon muluu ajeessa ka jedhani ka maqaa keenya balleesse ka seenaa keenya balleesse isaanan akkana kana. Shamarran biyya Arabaa seenaa guddaadha qabdi. Seenaa eenyu hin hojjenne hojjettee garuu jirti. ilmi namaa kamuu shamaras ta'ee dhiiras ta'ee ilmi namaa kamuu haadharraa dhalata. Abbarraa dhalata. Yoo abbaa namaa arrabsu yoo haadha namaa arrabsu haadha ofiisa yaadata. Wallahi isa bichatu garaana nyaata. Keessattuu haadha armii nama jalaa taate haadha teeta armii taate yookiin ijoollee haadha ofii osoo hin argin osoo jaalala haadha ofii hin argin osoo haati isaanii sun isaan nyaachistee dhussiiftee haati teenya akkaan nu nyaachiftee nu dhussiiftee osoo jechoo hin beenne ta irraa duute baay'eetu jira. Ka mi'a haadha ofiitu hin beenne osoo hin beenne haati irraa armii taate baay'eetu jira. Yoo nama akkasiisanii haadha akkasiisanii yoo arrabsan dubartoota akkasiisan nama maaltu itti dhaga'ama? Hamilee akkamiitu isaaniitti dhaga'ama? Namni akkasii barnamni akkana nama arrabsu qaba namni keenya afaanuma namni keessattuu haadha wal namaa baanii akkana wal arrabsuun kun wallaahi baay'ee ulfaataa namni haadha namaa miidiyaa xiqqeessu. miidiyaan nuti fayyadamaa jira. Keessattuu shamarran wallaahi harka caalaa amma kan badaa jiru shamarrani. Maalirraa badaa jiran tokkoffaa waayitaa bilaashatti fayyadamanii yeroo dalagaa geessanii wanna hojjeta san geessanitti laayivii ofii banatanii dhufanii wanna haasaanii hin beekan. Kanarraa haasaa kanarraa dubbadha jettee sammuu kee keessa galchitee laayivii hin bantu beekte hin haasoftaa hin dhufaa tokko wayii koomentii jalaa koomentii badaa wayii kan arrabaa sii barreessa. Sanumarraa dubbatta bakka. Sanuma hojii godhatta. Koomentichuma sii barreessa hojii godhattee irraa deebisaa ooltaa irraa iyyaa ooltaa jechuudha. Ati nama miidiyaa gaafa taaterraa hadhaa yaas midhaa yaaddaa wayii osoo taate haa ati dubbattuu foonni wayii jalatti sii barreessan. Bakka barreeffama sanirraa laga hunda baxabbaxxaa. Barreeffama sanirraa ganda namaa arrabsita. Barreeffama sanirraa haadha namaa arrabsita. Barreeffama sanirraa hayyoota meeqa sheekota meeqa arrabsaa oolanii jechuudha. Kuni ammoo dadhabbina sammuuti. Malee namni tokko dhufee haa ati dubbattuuf nama si tuqus beekuu qabda. Nama koomentii gaarii si barreessuuf koomentii si dubbisuuf si barreessullee addaan baastee beekuu qabda. Amma yeroo baay'ee nan argaa ani nama fakkeenyaa fi chaanaalii dastee irratti jechuudha. Viidiyoo irratti koomentii baay'ee naa barreessan. Koomentiin garii anuma dubbisuu, anuma jeequu koomentii akkasiitu jira. Koomentii akkasii suni si dubbisuu barbaada jechuudha. Haa ati dubbattuuf. Kana ammoo ati beekuu qabda. Hamilee keessi cabsuuf dalagaa ati irra jirtu tana si laamsheessuuf kasii barreessutu jira. Kan ammoo kan ati irra jirtu kan ammoo akka gaarii godhee dalagaan ati irra jirtu kun bareeda itti fufi jedhee si jajjabeessullee jira. Waliif fakkaatu namni akkuma sammuun keenya garagaraa yaadni keenyallee garagaraa akkuma tokko waan gaarii si yaadu tokko waan badaa si yaaduu danda'u. Kanaafuu beekumsa kana sammuu keessa of galchitee atini xiinxaluu qabda. Namni kun maaliif naa barreesse? Kan inni sii barreesse san baatee irraan dubbatin dhiisuu qabda. Harka caalaa koomentiitu laga hunda booressaa jira. Koomentiitu suuraa namaa gaggalabbachiisaara. Koomentiitu haadha namaa arrabsiisaara. Yaada kooti kun itti fayyamuu qabu. Dhugaa kan keeti garuu wanti ati beekuu qabdu beektaa? Ani gaafa nama miidiyaa ta'aa jedhee sammuu koo keessa murteessirraa kaasee nama miidiyaa ta'uun yeroo kan keerra gubuu qofaa miti. Waan miidiyaa kana fayyadamaattuuf beekuudha. Utuu nama miidiyaa hin ta'iniin duratti faayidaa miidiyaan kun qabu baruudha. Iddoo faayidaan siin jirre immoo dhaabachuu dhabuudha.
Erga dhaabattee ammoo hadhaayaa fi mi'aayaallee akka dhadhamtu beettee of qopheessitee seenuudha. Namni gaafa bakka faayidaa hin jirre dhaabbatee miidhaa hin dhabu. Hadhaa dhandhamuu hin dhabu. Garuuyyuu ati immoo kana dura murteessitee waan seenteefuu irraa of qusachuu eeggachuudha qabdu. Nama akkasii barri tolee jira. Biloogii of jalaa geessita. Arguu yoo hin dandeenye koomentii isaa yoo argite ammoo yoo dandeesse nama tokko yoo gorsite jechi bareedaan anama fakkeenya dhufee dasitee badafaan akkana jedhee si'i laayivii jirtu koomentii yoo si jala barreesse ati yeroo san miira kan kee hoogganteeti yaa obboleessi kiyya yookaan yaa obboleettii kiyya wanti akkana nurraa hin barbaachisu nuti akkana adabaaf akilaakaa oduu jechoota gaarii itti haasofte namni suni ufumaa isaatii deebee jecha isaa sanii qaareeffatee dhiifama si gaafatee deemuu danda'a jechuudha. Ka rabbi abaare, ka maatiin abaare, ka haatiin abbaa abaarte, ka dachiin abaarte yoo hin ta'in jechuudha. Dogongora dalagaa jiru san sirreeffatee ammaan hojjedhe jedhee ofuma qaaneffateetu jecha gaarii kan keessaniif deebii gaarii kan keessaniif sirraa'ee booda waan akkasii hojjechuu dhabuu danda'a jechuudha. Yoo amma namni tokko dhufee koomentii arrabaa si barreessa ati san qabattee law jettee yoo ati beenzila ibidda boba'aaruun naqxe tokkoffaa akka si ilaalutu sii dhufa. Sii galee ati si'ii miira keessa seentee koomentii tokkotti saniif dallantee dubbattu ilaalchatu sii baay'ata. Namootatu si bira wal ga'ee si bira gurmaa'e. Gaafa koomentii saniif ati haasoftee aarii qabbaneeffattee yoo deebitee nama viyuu ilaaltu viyuun kan kee namoota yookaan qara 50 daawwatamaa jiraate 200 ta'ee jira. Yeroo kanatti maal taata? Namoota kana ofirra qabachuudhaaf jecha arrabatti tantee qara qabbaneeffattee ammallee deebitee bifa haaraa walitti faara. Sii galee akka namni kun si biraan deemneef jecha. Namni keenya yeroo har'aa ka barbaadu jechoota gaggaarii gorsa babbareedaa dhageeffachuu fi arguu hin barbaadu. Hedduu keenya bakka girrigirriin jiru, bakka jechoonni fokkataa fi jallataan jiru, bakka nama aarsu, bakka nama qaasu oolla jechuudha. Hedduu keenya. Anaa mana nama tokko dhaqee koomentii badaa tokko yoo barreessee taa'ee ilaala waan naa deebisan. Namni sun gixximmi godhee na arrabsa koomentii sanii. Hundi isaatu taa'ee ilaala. Warri taa'ee ilaalu kana keessa jechoota babbadaa gaafa an dubbadhee deebii namaa deebisu maal godha? Na arrabsa ka hafellee jechuudha. Adaduma isaan na arrabsanii an isaan arrabne sakiyya jabeessaatti fuuf addan kutu. Isaan koomentiin arrabaa ka isaanii ammoo waa tokko oduu addunyaa irratti hin hambisi wanti naan jedhame tokko hin hafu jechuudha. Wanti ilmi namaa namaan jedhu tokko hin hafu koomentii keessatti siin jedhama. Ati kana aduu deebiiftu sa'a 24 asirra oolu. Kana mi'eeffatte kana baratte taanaan akkaataa ati nama arrabsuuf ajandaa qabattee dhuftuun ilaalchisiif dabalaa namni si jala dabalaa si arrabsuunillee si diqqeessuun si jeequunillee sitti dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu jennaan miidiyaarra gaafa dhuftu simatu filatee dhufa hojii. Yaa gaarii hojjechuu yaa hamtuu hojjechuu. Filannoo lamaan keessaa tokko filattee dhufta. Argite? Gaarii hojjete gaarii ofiitiin ni milkaa'e. Ka hamtuu hojjetellee hamtuu ofiitiin ni milkaa'e. Tokko annama arrabsuu qofaan miidiyaa kanarra jiraachuu barbaada yoo ka jedhu taate arraba isaa qabatee dhufa. Tokko annama barsiisee hawaasa hedduu sammuu isaa jijjiiruu barbaada ka jedhu yoo taate beekumsa barnoota gorsa dandeessii qabu qabatee dhufee hawaasa sammuu namoota hedduu kadoomii qaruu jijjiiruu danda'a jechuudha. Kan dandeessii dawaa qoricha namaa laachuu namaa himuu qabu ammoo dhibeewwan hedduu fi qoricha namaa laachuu danda'a. Dhibee hedduu nama fayyisuu danda'a. Gorsi bareedaan, jechi bareedaan caba lafee si deebisuu danda'a. Jechi badaan akkasuma lafee si cabsuu danda'a. Kan yaalli feeti si fayyu arrabni badaan. Kanaafuu jennaani walumaa galatti yaa dhageessu natti fakkaata. Walumaa galatti gaafa nama miidiyaa taanee waan hojjannuuf waan dubbannuuf beennee dhufuudha qabna. Ammoo waan nu mudatu miidiyaa kanarratti illee ofitti murteessinee tumanii dhufuu qabna. Erga dhufnee booda ofillee burjaajofnee uummata burjaajessuu hin qabnu. Daste sagaleen koo akka waan dhagaatu natti fakkaanne itti fuufi. Yaa sagaleen kee natti hin dhagahamu. Akkasi. Ani yaada koo dabarfadha ati na dhagahuu moo laazim? Hawaasni na dhagahuun baay'ee bareedaadha. Habshee. Atillee deebiitii dhageeffadhu. Maal haasofte iddoo akkana akkana. Mushurraa taate natti fakkaata. Hasaasa haasoffaa. Ta'ee anumatu viidiyoo afoo taa'eetuma sagalee namaa dhagahuu dhabe ta'ee I don't know. Dur akka gaariitti wal dhageenya amma akkamitti dhagahuu dadhabde bara akka namni manaa yaa'utti wacaa jira ani uduu maayikii qabaadhe maayikiin si dhageessisa ture silaa
Ammoo ofitti qaanofta. Gaafa deebite viidiyoo kana gadi buuftee dhageeffattu ofitti qaanofta. Sagaleen kiyya nama gurra nama duucha. Jara manaa yaasa. Maal taate? Yoo rakkoo bilbila kootii natti fakkaate dhugaa bara wanna ati haasuutu takka dhagahaan jiru sagalee kee wanna ati haasuu. Naaf galaa jira. Ammaa rakkate yaada dabarfachaa jira. Atillee nama arrabsuu irraa yaada Yaada keessan irraa anillee qoodamuu qaba. Okay. Nan galle garuu hundaafuu haa ta'u haala kulli haali bu'aartiin keenya guyyaa hadhaa kana fakkaata. Dogongora keenya ammoo bifa koomentiitiin laayikii godhaa, sabskaabii godhaa nu jajjabeessaa. Chaanaaliin kun haarawaa guddisaa isiniin jedha. Akkasii ammoo qo'atee maal jetta? Yaa walumaa galatti Oromoo koo qomoowwan koo nama kamuu haa ta'u ilma namaa taatee nama gaarii hojjetu nama gaarii dubbatu nama jijjiirama wayii fiduudhaaf tattaafachaa jiru nama waan hin beekne wayii baruudhaaf tattaafachaa jiru. Oobini dhaamsi mikeeffa dhaamsi nama waan hin beekne tokko barachuudhaaf tattaafachaa jiru. Nama waan hin beekne waan ofii beeku irraa nama barsiisaa jiru tokko jechaa fi gocha hamilee dhahuu dhiiftanii koomentiidhaan arrabsuu dhiiftanii jeequu dhiiftanii nama sanii dandeessii inni qabu irratti jabeessaa hamilee itti horaa. Dadhabbina inni qabu irratti gorsaa sirreessaa akka inni sirraa yookaan akka inni jabaatu hanqina isaa sana akka inni sirreeffatu taasisaa. Walumaa galatti walaa jajjabeessinu wal jajjabeessinee yoo jenne walii fi waliin miinu. Ani fakkeenya ollaan kiyya yoo qabaate quufee buluu danda'a. Ani ollaan kiyya yoo dhabne beela buluu dandeenya. Qabeenyi kiyya qabeenya uummata hundaati. Rakkataa tokko yoo itti dhufe bira hin taru. Qabeenyi keenya miidiyaa kana. Miidiyaa kana yoo wal guddifne rakkoo hedduu walirraa furuu dandeenya. Utuu wal tuffannu waa hedduu dalaguu dandeenya. Kanaafuu jennaan wal tuffachuu baannee, wal xiqqeessuu baannee, wal qeequu baannee walaa guddifnu. Hojii gaarii irratti kaayyoo keenya galmaan haa ga'annu. Galmaan walii haa geennu. Namni tokko kophaa homaa godhuu hin danda'u. Kanaafuu jennaani gurmaa'innaani waa hedduu hojjechuu dandeenya. Waa hedduu sirreessuu dandeenya. Bakka yaadne gahuu dandeenya. Kaayyoo keenya galmaan gahuu dandeenya. Nu laalanii jedhanii guyyaa biraa waan nama kolfisiisu, waan nama taphachiisu, waan isin bohaarsu qabannee isin ilfuu dandeenya. Akka hirmaannaan keessan nutti toleen jechuudha. Akka koomentiif laayikiin keessan nutti toleen. Yoo ammoo akkanatti nu kottaa isin jettan isinii deebinaa isinin jedha. Yoo ammoo isin nu jibbitan achumaan bannee hin deebinu. No. Baduu fi miti kan dhufne nuti. Sodaa laala nuti baduu fi dhufne rakkoolee nu keessa jiru balleessinee guddachuudhaaf. Namni tokko beektaa akka dhufeen hin guddatu. Akkuma daa'imni gaafa dhalate ati qaqqabdee sukkuumtee dhidhiibdee nama gootu daaddeedhaan ka'ee nama guddaa ta'e of danda'ee deebi'ee si uuyyuu si qarqaaree jedhu sana ani miidiyaa kana kan itti dhufe ofitti amantummaa kootiif of amansiiseeti. Yoo namnis na laaluu baate ati qofti yoo na laalte anaaf gayaadha. Gaafa ati na laalte kabiraa 2 naa ta'a, 3 naa ta'a, 4 naa ta'a, 5 naa ta'a dubbiin akkasiin itti fuuftiif himeessummaan beekamtiin akkasiin dhufti. Ay sun dhugaa keetiin qalbiif jedhee malee miidiyaa kanarratti abdii akkuma midhaan facaafannee ji'oottan baay'eedhaaf ga'umsa isaa eeggannu miidiyaa kanarratti illee yoo hojjenne ji'oottan waggoottan nurraa fudhachuu danda'a milkaa'inni miidiyaadha. Garuu yoo milkooftee baay'ee bareedaadha jedhee yaada. Nama hojii si taasisa, dogongoroota hedduu irraa si deebisa. Akka ati ofitti amantee hojii kee irratti xiyyeeffattee waan addaa hojjechuudhaaf halkanii guyyaa yaaddu si taasisa. Dogongoroota hedduu irraa yeroo si dhoowwan. Ilmi namaa uduu yeroo qabaatee jechuun uduu yeroo dhabee wal hin qeequ, wal hin xiqqeessu, wal hin arrabsu kutaadhaan sabaan amantiidhaan walitti nama buusu. Namni hojii qabu yeroo hin qabu waan taateef. Kanaafuu jennaan miidiyaa keenya kana hojii godhannee hojii dabalataa yoo irratti xiyyeeffannee sirriitti hojjannee kan nu cabsullee yoo dhufe yoo cabuu baannee isa cabsuudhaaf sammuu keenya keessatti hillikii godhannee wanti nu cabsu tokko hin jiru. Kan nu cabsuuf deemullee cabsinee akka bira lubnu guyyaan akka dhufu beeka waan ta'eef wanti duubatti isin nu deebisu tokko hin jiru. Warri hojiidhaaf karoora qabattan jabaadhaa hojjedhaa hin sodaatinaa jechaaf gocha namaa hin ilaalinaa namni nan daawwatu minaamin jettaniiti
sodaatanii duubatti hin deebinaa hojii keessan irraa hin dhiisinaa hifadhe jibbi hin jiginaa yoo waan ifattu taate waan jibbitu taate duruma hin hojjetin erga hojjatte harka hin kennatin rakkoo kamiinuu harka kennachiisi. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu sin jaalanna hedduu sin kabajnaa nuuf jiraadha.